Kokkolfaa nama nyaatti gonfaan. Ani maqaan kiyyaa Amaanu'eelin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u, barnoota koollee seeraan kutaa 1ffaa hanga 12ffaatti ergan xumuree booda Yuunivarsiitii Bulee Horaa seeniin muummee Information Technologytiin baradheen eebbifameera. Yeroo ammaa kanas dhaabbata Telekoomii Itiyoophiyaa keessatti dalagaan jira. Haatii fi abbaan koo hojjettoota mootummaadha. Galiin isaan argatan anas ta'e obboloota koo warraafan seeraan barsiisee xumursiisee gariin hojii yeroo qabannu gariin immoo hojii barbaacharrallee kan jiranii ni jiru. Abbaan koo abboota gara biraarraa adda kan isa godhu haadha kiyya erga fuudhee booda daa'ima 2 godhatee barnoota isheettillee akka deebisu taasisee waan mana keessaa safuu bakkee dhiisuun haadha koo gargaaree kutaa 8ffaa hanga 10ffaatti erga xumursiisee booda kolleejjii dhuunfaa Rift Valley barnoota torbaniitiin barsiisee dippiloomaa qabsiisuun hojiillee barbaadee fi aanama keenya keessaa argatte. Erga kanaa 2 ta'anii miindaa argataniin nu barsiisuu nu gutti fufanii. Abbooliin gara biraas haa ta'u ilmi dhiiraa dubara fuudhee jennaan waa'ee barumsa isheetiif bakka kan kennu nama muraasadha. Dubartiin haadha manaa qofa taatee mana keessa akka jiraattu barbaada. Kun anaafis ta'e obboloota koof fakkeenya gaarii nuuf ta'ee jireenya keenya boriif qopheeffanneerra. Haalli haati kiyyaa fi abbaan kiyyatti wal gargaaran ollaalleen inaafsisa. Haala kanaan magaala keenyatti baradhee kutaa 12ffaa argan xumuree booda Yuunivarsiitii Bulee Horaatti bara waggaa 1ffaa jaalallee qabadheera. Haa ta'utii garuu jaalalleen ani qabadhe akkuma taaksii nama 12 ofirratti fedhattu ana waliin dargaggoota hedduu faana dabareedhaan waamtee waan qabnu erga nurraa fixxee booda hanga qarshiin maatii keenyarraa nuuf galutti nu eegdee nu waliin taati. Akka nama dhaabbata wayii keessa hojjetu baay'ee bilbilaan biizii taati. Dhugumatti onnee kiyyarraallee ishee jaalladhus haa ta'utii garuu qarshii jaallattuu taaksii bakka naaf dhaabi jedhaniinitti abbaa argatte waan yaabsistuuf haala laalee argeen irraa bu'een qofaa imaluun jalqabe. Hangan yuunivarsiitii kana keessaa eebbifamee fixutti jaalalleen nan barbaachisu jedheen murteeffadhee otoon baradhuu ta'iin ta'e ammas mooraa kana keessatti narratti uumama. Hiriyaa baay'ee wal jaallannu biyya tokko dhufne waan qabnu waliin hirannee waliin nyaannee waliin kan dhugnu icciitii walii keenyaa hanga meezoo sharfeellee kan waliin dhoksine nan qaban ture. Maqaa otoon dha'ee baay'ee natti tola. Haa ta'utii garuu yeroo ammaa kanatti wanta walitti buuneef maqaa isaa dhiiseera. Hiriyaan keenyi kun mooraa barannu keessatti jaalallee ni qaba. Yeroo isaaf hin mijanne qormaanni yookiin immoo assaayimentiin beeziisa godhu jaalalleensaa waliin bashannanuu kan barbaaddeetti yoo ta'e deemii haasofsiisi jedhee anaan ergaa. Jaalalleesaa irratti baay'ee na amana. Anillee nan amanamaafi. Jaalalleensaa kun kabaja ishee kan eeggattee fi amantaa isheetti dubartii ajab jedhamtudha. Akka dubartii bara kanaa fuula ishee bareechuuf dibata dibattu hin qabdu. Aadaa haadhaaf abboolii keenyaa eeggachuun uffata qamisii malee surreellee hin dirattu. Yoo hiriyoonni ishee dhiibbaa irratti uumuu barbaadan of ta'a jettee gorsiti. Kana qofaallee otoo hin taane barnoota ishee irratti baay'ee cimtuudha. Yeroo ishee qooddattee anaafillee fakkeenya akka ta'utti yeroo mana amantaa, yeroo barnootaa, yeroo dubbisaa, yeroo bashannanaa jettee torbee hunduma qooddatteetti. Yeroon ishee bira deemu hiriyaan koo kun ishee akka jaalalleetti argachuusaa baay'een itti gammada. Otuu Rabbi naaf kennee yeroo gabaabaa keessatti jaalalleen qabadhee amala mucayyoo kanaa akka isheen qabaattuun barbaada. Abbaa malee haadhaan waan guddatteef harmee ishee rakkina keessaa baasu yaaddi. Dhugumatti illee yeroo ammaa kana akka yaaddeetti milkoofteetti. Icciitii hiriyaa kiyyaallee kan beeku ana waan ta'eef inni garuu qabeenya ishee kana itti fayyadamuu dhiisee waan bifa gaarii hin qabneef kabaja ishee akka ani hin arganneef na dhorkitee carraadhuma har'a naaf hin kennitu taanaan ishee waliin hariiroo kiyya nan dhaabaa jechuun ifatti natti hima.
akkuma dubbates guyyaa qidaamee fudhatee waliin bashannanna jedhee qarshii 500 maatiinsaa erganiifiin bakkee erga fudhatee bahee booda bakka yookiin immoo siree qabatanitti halkanitti hiitee inni mana adabaa yeroo deemu isheen immoo ganamaan gara mooraatti dhuftee waan ta'ellee bilbilaan dafeen akkan qaqqabuuf natti himte. Deemee yeroo laalu dargaggeessi Oromoo yuunivarsiitii keenya keessa baratu dhimma siyaasaan adda bilisummaa Oromoo keessaa gahee ni qabda jedhamee yeroo himatamu hiriyaan kiyya kun immoo dubartii gudeeduuf doorsisteetta jedhamuun mana adabaa seenaa. Haa ta'utii garuu adabbiinsaa cimaa waan tureef jaalalleensaa kun dhiistee fi hiikamee barnootatti akka deebi'u taasifte. Erga sanaa innis isheen barbaanne nama qaalii waan taateef dhiifama gochuurra darbitee hariiroo jaalalaa isaanii kana akka itti fufaniif hanga gaa'ilaatti garuu wanti fedhii ofii guuttachuu jedhan gidduu akka hin jirre beeksistuufis harka koo miila koo jedhee hiriyaan kiyya kun otoo baay'een isa gorsuu nama akkanaa dhabuun salphina otoo hin jedhu dubartoota gara biraa waliin hariiroo uumuu jalqabe. Darbeellee bakkee buluu fi kanneen kana fakkaatanii yeroo tuqamu ani immoo nama akka ishee argachuu waan hin barbaadeef barnoota keenya xumurree yeroo eebba keenya jala geenyu ani siin otoon argadhee jaalalaaf otoo hin taane bultiifin si barbaadaa jechuun isheen gaafadhe. Isheen illee deebistee hiriyaa kee jaallachuu koorra dursee mayyuu otoon siin argadheera ta'ee gammachuun koo eebbaa dachaa naaf ta'a ture jettee yeroo isheen natti dubbattu ol gadi otoo hin jedhiin qarshiisuu fi maatiin kiyya naaf erganiin qubeelaa waadaa biteen guyyaa eebba koo ofiif suufii kireeffadheen ganama barii sa'aa 11tti mana amantaatti ishee beellameen jilgeeffadheen macaafa qulqulluurra qubeelaa sana kaa'een natti heerumii gammachuu kee guyyaarraa dachaan godhaa jechuun isheen gaafadhe. Dhugaadhaa na hin qaanessine suufii kiyya uffadhee waan hin jiruuf anatti illee bareedeera. Bakki nuti jirrullee bakka qulqulluu waan ta'eef imimmaan ija ishee keessaa gadi lolaasaa gammachuudhaan harka koorraa fudhattee nam tokko otoo nun argiin walammannee gara mooraatti deebinee yeroo sagantaan jalqabu abbaa koo fi haadha kiyyaan mucayyoo kana naaf baraa tarii yoo rabbi jedhe haadha manaa koo bariitii jedheen wal isaan hin barsiise. Abbaan kiyyaa garaa jabaadheen isatti waan akkanaa dubbachuu koo dinqisiifatee na hammatee dhuguma yaa mucaa koo ati naaf guddatteettaa otoo guyyaa kaan ta'ee hojiin qabanne jedheen sitti dheekkama ture har'a garuu guyyaa eebba kee waan ta'eef gammachuun dachaa siifaa ta'uu waan ati jaallatte hin siif jaallannaa jechuun lamaan keenya eebbise. Guyyaan eebba keenyaas xumuramee gara maatiitti deebinee xiqqoo lamaan keenyi godina adda addaa waan taaneef torbee lama maatii bira erga turree booda hojii barbaacha magaalaa Finfinnee dhufnee rakkoo fi bu'aa wayii hedduu booda lamaan keenyu argannee miindaan keenyi cidha gaggeessuuf gahaa waan hin taaneef isheen harmee ishee fi obboloota ishee waammattee anillee haadhaaf abbaa koo fi obboloota kiyya waammadheen cidha xiqqoo namni muraasti qofa irratti argame erga raawwannee booda haadha manaaf abbaa manaa waliif taane. Hiriyaan kiyya hangan guyyaa gaa'ela koo gaggeessutti gochaa kana hin dhageenye. Gaafa dhaga'ee gaabbee inaafee edaa'ati yeroon an obbolummaadhaaf gara jaalallee kootti si ergu dhimma mataa kee baachuuf na jala deemtaayii jechuun na lolee jecha hedduu naaf hin malle natti dubbatee hangaarraa na oodee jira. Kaleessa jaalallee isaa turte har'a garuu haadha manaa koodha. Nama jaallate jechuun miila isaa abidda keessa kan kaa'e jechuudha. Nama jaallatee fuudhe jechuun immoo jaallatee miila isaa abidda keessa kaa'ee guba sana danda'ee kan darbe dirree boqonnaa fi gammachuurra kan jiru jechuudha. Hiriyaa koof har'allee jaalala guutuun qaba. Bakkattan isa balleesses naaf hin galu. Tarii akka yeroo ammaatti dubartiin tokko kabaja ishee qabaattee waggaa 24-25 lakkoofsuun qaaniitti fakkaachuu danda'a. Haa ta'utii garuu dubartiidhaaf kabajni ishee ulfina waaqaati. Simboo yookiin immoo bareedinni addaa naannoo guddatte yookiin immoo harka haadhaarraa baratte immoo eebba mana isheeti. Rabbiif haa galatuutii manni keenyi mana nagaadha. Walitti buunee halkan tokko bullee hin beeknu. Waanan beekuuf itti amanamummaa guddaa waan hin qabuuf jaalladheen otoo hin taane hawween nama akka ishee yaada koo gara fuulduraatti barbaadus Rabbi garuu karaa gaarii irra jirta taanaan ishumti kunuu kan keedhanaan jedhee dubartii na badhaasedha. Gammachuu guddaatus mana kiyya keessa jira. Hiriyaa kiyyatu
harkaan gate. Har'a jireenya ani jiraachaan jirutu argee nama mindaadhaan jiraadhu fakkaadhu. Galii addaa hedduu nama qabuun fakkaadha. Hiriyoota koo na waliin eebbifaman irraa tarkaanfii tokko durseen hin jira. Kun hunduu kan ta'e immoo giifti duree haadha manaa kooni. Tarii obboloonni kiyya seenaa koo dhageessan otoo isin ta'ee re'aa jaalallee keessanii carraan sinitti kennitee fuudhaaf ni barbaaddu. Re'aa kiyyallee akka lubbuu kootti waan hin jaalladhuuf itti araaramuuf akka dhuunfaa kootti balleessaan natti hin dhaga'amne malee yoom immoo balleesseera jedheen fudhe haalatti dhiifaman gaafadhu naaf qooda. Ana obboleessa keessan Amaanu'eel handhuura Oromiyaatii. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu yuunifoor. Nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenyi xalayaa ajaa'ibaa nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaatu yuunifoor waan isinitti dhaga'ame akka qooddanii fi tarii yoo balleessaa qabaate balleessaa isaarree akka barreessitanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti nuuf feetoo hin jedhiin yeroo keessan naaf kennitanii na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaatiniin jechuun barbaada. Gargaarsa keessan na jajjabeessitaniin har'allee laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufuu kun Oromiyaatu yuunifoor. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabadhee waan hin dhiyaadhuuf isinillee subscribe gochuun maatii kiyya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ana obboleessi keessan Gammachiis Tashoomeedha. Qophii gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti halkan kana halkan gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.